godhe? Maqaan koo Asteera Iluudha. Biyyi irraa Waldaggarraayi amma mootummaa sun goguun jiraachaa. Waaqayyo waan guddaa naaf godhee garuu muraasaa dhugaa ba'uu nan yaala. Na qorrisiisa ture yeroo sana bakkeen dukkaa fudheen bakkee mataan ture otuma achi taa'uti misaa booddeedha kun misaa nyaaddee ka'eeman gabbayee otuman taa'u nan wallaala waan isaa ijoolleen manuma keessa jiru otuman achi taa'u kufee isa booddee wannan ta'e tokkoyyuu hin beekuan. Guyyaa sanbataa sana? Guyyaa sanbataa sana acha. Dhibee kana fakkaatu duruma qabdamoo gaafa sana argite? Dur jira garuu waan akkasii miti. Nan kuffisus akka kanattis yoomna wallaalchisee hin beeku. Achi booddee namoota kadhatanii eessumni goofaanii baatanii asiin na fidanii. Gaafa isaan na fidan ofiyyuun barree addanatti gaafa raajinas na kaanii asirra na cibsanii naa kadhatanii obbaree achi booddee gaafan ga'u waldaa'uma gidduu jira maal taate nana wannan ta'e tokkoyyuu hin beekuun jedheeni. Isaa dhuftee akkamitti akka dhufte beektu? Akkamitti akka dhufte himu? Bakka baay'een isaanii arganiiru akkan itti dhufee ol malee afurri koo gadi hin deebi'u lubbuun ba'uufiidha yeroo sana. Bakka gaafa sitti naa kadhatamu kaasee nagaama koon ta'ee ka'e nu taalee faarfachuutti ka'ee jechuudha. Bilisa. Akkuma sii kadhatamu? Akkuma naa kadhatamu. Yeroo sanaati lafa jirtu hin beektu? Hin beeku waan gochaa jiru tokkoyyuu hin beeku namas hin beeku maal achiin dhufeen jedhee. Gaafa dhufte akkamitti dhufte? Akkamitti dhufeen beeku isaantu baajaajii kontoraata fuudhaniidha kan isaan. Namni si fide ammas jira? Addana keessa jira jechuudha. Warri fiddan kottaame? Bagana kan dhuftanii? Bagana kan dhuftanii. Isheen maal keessanidha? Ijaa obboleettii boona. Gaafa fiddan sanaa gaafa konfidensii seenna dhukkubettu kanaa akkamitti fiddanii dhibee ishee maal ture? Gaafa raajiin kadhataniif maaltu ture mee nutti himaa? Duraan akkasumatti dhukkuba ture gaafa sana garuu akkuma isheen jette wallaalchisee kuffisee isa booddee hafuurri hin jiru miilli gogaa harki gogaadhaa san booddee marmarree baajaajii keessa geenye fillee dhufne galgala gaafa konfiraansiisan as geessee gaafa raajiin kadhatanii fi zayitii fuudhaniitti diban asii kaatee utaaltee faarfachuutti kaate. Sana booddee hin bayyitee deemsisee fuudhee galle isa baajaajiin fide. Bajaajiidhaan fiddanii isin duukaa immoo deemtee galte. Isa kana godhe Waaqayyoof ililleedhaaf. Bakkaatti obbaree bakka fayyeen galee ammarraattuu nagaa hooti jechuudha. Amma wanti sitti dhaga'amu hin jiru nagaa. Nagaa hooti. Isa nagaa ishee godhe Waaqayyoon harka walitti buusaa.